Ana malakoo keessatti hojii asii fachi deemanii hojjetan hin jira miti. Hojiin tokko tokko sana yoo hin dadhabeellee namni nama ta'ee foon uffatan kan hin dadhabne hin jiru. Yeroo tokko tokko nama dadhabsiisa miti yeroo yoo mallee nan taa'aa jee idduman taa'utti wantoota tokko tokko goroggoruun jaalladha jechuudha. Duruma otoo qimamii madaamii ta'e maaliin ta'in har'aas immoo akkasuma dadhabiin ture hojii hojjechuu dadhabii taa'an jira. San booda yaadni tokko naa dhufe innis immoo maal akka ta'e hormaa keenyaa wal qabata haga xumuraatti. Jirtuu nagaa keessanii nageenya bakka jirtanitti isin baada'u faamilii keenya nuti nagaa keenya galata waaqayyoo asiin nu gaheera. Bakka nagaa taatanitti astiin nagaa gaafa jeeqa. Akkam jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya. Dhibee tokko iyyuu qabdu akkasiniin jetti miti yeroo hundumaa dhibee tokko iyyuu qabu. Otoo dhibee qabaattee amma marsii bu'ati biyya keessa isaan iddoo biraa jiru jira. Innaa gaa'esaarraa dhufneetu jira jennee haadha keenya uneetaa keenya nagada keenya gabaa keenya waliin haasaa waliin fataa zanaa jechaati isinis immoo risinitti tolee dukaana turuutii dandeessu yaa viidiyoo jechuu xiqqoo ishee waan nuti tollee fi har'a gabaatu jira gabaa olii dadhabneerra achi gallee immoo wanni hojjechaa jirru akkuma dhiiga Asteer Kasala hidhaa jirti. Ani immoo wanti sirreessuuf jechuudha. Anis hojiin qabatiin jedhee bira taa'an jiru. Innaa akkasii jennaa warri haaraa taatanii sabiskiraabii godhaa mana keenyatti dabalamaa kubeetudha. Manni keenya akkuma isin beektame innaa waan kana sirreessuu fi buqqaan illee kunoo as jira. Gaa'is buqqaan akka malee waddade. Lukkuun qallasuu dira. Lukkuun xiqqoo ishee qallasteetti. Buqqaan immoo ol irra darbe. Innumti kan intiraayyuu maqaasayyuu kan faranjii dura 1918 ture amma bira 25 jechuudha. Innaa sanallee suuqii finnee jira salliinas keessa nu waliin turaa kasallees waddadee jira. Kana jechuun jireenya yoo itti koran malee jireenyi namatti korraa sirrii miti. Isin galee miti qaalessi jireenyaa naa guyyaa tokko na cinqee na gaddisiise hin beeku maaliif namni fayyaa qabaannaan inuma jiraata. Hojii kamuu taanaan hojjetee dafaa qanaa kan jedhe galgalaa kan nama tussi kan jedhe hinuma jiraata jechuudha. Innaa dur yeroo biyya keenya jirru maatii keenya yeroo jirru jechuudha. Nama qoraan nagadu nama kasala nagadutti hin kolfine. Haadha baluu abbaan baluu kasala baata dugda baata jechuun duratti kolfa isheenii ture. Har'a garuu kunoo jireenya waan ta'eef jireenyi waan nama barsiisne hin jiru. Innaa kasala kana yoo kasala nama tokko bu'aa qaba. Achumarraa waan isinitti nu barbaadu jechuudha. Intinaa saabinaa kuntaala isaas ta'e hamsa isaas ta'e yeroo binne akka kanaatti immoo hiinaa jechuudha. Kun amma akkasittiin birrii 30 gatii isaa deebisee biyaansi kan akka kana nama 3 yoo raafe yookiin yoo itti fayyadamne yookaan immoo yoo gurgurame inni sun bu'aadha. Yeroo tokkotti waan guddaa argachuu jechuudha. Jiruuf jireenya nagadaa keessatti waan akkasii faadha. Waanuma xiqqoo yoo argatan kan nyaatamu ta'es gatii isaa deebisee xiqqoo moo raafte yoo nyaatan yoo dhugame ta'e. Yoo kan fayyadamuudhaas ta'e gaariidha. Innaa kasalli kunis immoo gurguruudhaafis ta'e fayyadamuudhaafis ta'e hidhaan tokko 2-3 yoo raafe isumatu bu'aa jechuudha. Gatii isaa deebisee innaa akkasii jennaa kasala keenya hidhuutti deebinaa. Ani immoo callee kana sirreessuu fi calleen kun kan keessatti hidhatan sana anillee jaalladhu garuu callee biraatti buuqachuu biyya kana keessatti garuu faashinii jira. Gaaf tokko immoo kan Asteer ittiin hojjenne sun agarsiisne akkam akka ta'e jechuudha. Tokko ishee firee tokko isheetu birrii 4. Firee tokko ishee birrii 4 kun ammoo fakkeenyaaf akkasitti firee 10 lama jechuudha. 10 ishee birrii 48. Birrii 48 bu'aan asirraa arguma birrii tokko jechuudha. Tokko ishee birrii tokko kanan itti fidu birrii 3 asitti birrii 4 birrii tokko jechuudha. Sinii galee namatti malee takkumatti birrii ammaarra ta'anii naggaadii ta'anii kaapitaala guddaa irra gahuu miti. Sinii galee namatti waan qabdanitti yoo buufattanis yoo kasartanis yoo gabii argattanis suma keessatti zanaafataa jedhaniitu jiraatu jechuudha. Biyya keenya keessa akkasii nu waliin turaa nu hordofaa kanallee nu sirreessaa jechuudha. Akkas godhe jalqaba. Akkuma asirratti argitanii Asteer Kasala hidhaatii jirti. Ani immoo buphaa biteen ture jechuudha. Buphaa biteen ture. Yaa haguma sissiquu haguma daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 siquu karaan fagaatu sana jidduutti hin daddabalamee dhiiree buphaa kanarraa nama waan baay'een argadhu. Birrii 23 hin bitee 25 hin gurguraa jechuudha asitti. 25 hin gurguraa. Kanaan dura buphaanii baay'ee gadi bu'ee ture 18 haga 19 ture.
inni faranjiini habashaan immoo 20 ture amma faranjiin iyyuu bira 25 in argamu jechuudha. Annaa haaluma faana deema yeroo dabaluu yeroo itti qannasuu qaba. Isa kanarraa komiin qabnu garuu bu'aan naggaadee waan baay'ee buufatee son taane birii tokkorraa lamatti yoo gurgure lamarraa sadiitti yoo gurgure suma kanadha. Anammoo birrii 23 bitee 23 bitee birrii 25tti gurguraa jechuudha. እና tokkorraa birrii lamatu argamti waan akkasiiti. Innaa kana nama sirreessaa jiru kun immoo calleedha. Callee kan rifeensatti godhatanii baay'ee faashiniidha. Calleen suni warri wiigii hojjetatan illee kan ittiin dandaqatan sana. Calleen suni firee tokkitti callee beektu miti firee tokkitti ishee birrii 3 hin bita. Asitti immoo birrii 4 jechuudha. Tokko jira birrii tokko. Bu'aan nagaadee isuma kanadha malee takkuma waan guddaatti bahu bu'aa qaba akkamidha kan jedhu waan akkasiitiin of cinquu miti. Wanti barbaachisu saantimni sun jalqabni isaa yookaan kaashiin ittiin waa hojjechuu jalqabdi sun akka si harkaan banne of eeggannoodhaafidha malee akkasumaratti miti jechuudha. Keessumaa warri akka koo kana waan chirchaaroo gurgurru bu'aa akkasumaraa hin qabu. Maallaquma isaa jalqabuma isaa innumti waan isaa akka harka keenyarraa hin harcaanii of eeggannoo gochuudha, xiniqaaqee gochuudha malee akkasumaraa miti. Bakki bu'aa sirriitti qabu eessa dhabeetu makkafaafiyaa jechuun bakka darzana gurguran bakka waan hundumayyuu jilmaa gurguran bakka akkasiiti jechuudha. Inni sun isarraati baay'ee argama. Sun immoo bakki murteessaadha. Akkis murteessaadha. Yaa'u kanarraa hin dhaggeeffattu, hin hubattu, hin barattu akka makkatee kamidhaa suni isa kana sana jettanii akkasii waa hubattan abdiin qaba. Innaa kasalli kun immoo isaa kasalli baay'ee waddadee ture. Bara kana keessa jechuudha malakitiin beekan darbisa akkasuma waddadee ture. Yaa rusichallee baay'ee bitee gurguraan ture. Kasalli immoo bu'aa qaba. Akkamitti hojjettanii anammoo 50 birrii 100 hin bite jechuudha hin gadda. Matuu isaas biteera matuu yeroo 4,200 galeellee jira. Isa booda akka kanaatti ta'e matuu yeroo bituun akkatti sharashara hidhachuu. Hidhittiin isheen teessu kuni birrii 30dha. Tokkoon ishee kan oroon jedhu bu'aan asirraa argamu gatii isaa deebisee biyaansiidhaan 2-3 yoo raafee yoon gurgures bu'aadha. Yoon immoo mana keessatti fayyadamellee bu'aadha jechuudha. እና akkanaan akkasii kanaafi kasalallee binnee haala kanaatiin kan nuti hidhaachii gurguraa sharasharaa jirru akka safara kanaatti as malayyuu kasalleen jiru amma dhiisanii jiru jechuudha. Asuma nu biraa fudhatu yoon bu'aarraa argachuu baadhillee namni dhufee na gaafatee akka namni suuqii keessaa meeshaa tokko deddeebi'ee gaafatee yeroo hundumaa bu'aa hin argadhu kanaaf hin fidu jedhanii dhiisuurraa sana gatii masaatti deebisuuf fidanii suuqii keessa kaa'uun illee baay'ee tokko faayidaa qaba. Akkasuma gabaa namaaf fida. Namni yeroo hundumaa dhufee gaafatee dhabe inni immoo tokkotti dabarsaa suuqii sana deemee wanta sana dhabe suni achiin argamu achiin jiru jedhame sanuma sanaan gabaan namarraa shashaa namarraa fagaachaa deemaa jechuudha. Yeroo hundumaa bu'aa argachuudhaan miti kan hojjetamu. Hojiin akka kanaa hojiin suuqii innaa qimamochee inni kunis isiniif barumsa fakkeenya dharraa hubattu kun akkasii jettu jedheetuman abdii qaba. Kanaaf garuu akkasi asumaanis gaaffii isin gaafattan irra caalaansaa sirriitti kan dhaggeeffattanidha. Otee asuma keessatti jechuudha kan inni isinii deebi'uu danda'u. Innaa akkas fakkaataa kasala kana 51 birrii 100 hin gadduman bitee immoo gakunoo hidhaa meeqatti akka inni bahee hidhaa 24tti baaste. Asteer jechuudha hidhaa jirtu kana hidhaa 24tti baaste. Barii 100 bitame kaalkuleetiin gootaniire hidhaa 24tti yeroo bahu meeqa ta'a seetan gatiinsaa hidhaan tokko birrii 30 jechuudha. Hidhaan tokko birrii 30 yeroo ta'u hidhaan 24 kun akka kanaatti yeroo sharasharamoo birrii meeqa dhufa birrii 720 akka fakkeenyaatti jechuudha. Kanaan isinitti immoo bu'aan argamu hagas mura guddaa ta'e miti. Warri gama teessanii bu'aa meeqa qabaa hagam argattaa minaaminii jettan innaa nama kasala kanarraa 50irraa 100 yoon bite 720tti yoon gurgure birrii 120 kanan argadhu. Yoon gurguruu baadhee immoo gatii isaa deebisee hamma gatii isaa baasu gurraa gurgure isheerraa hafte immoo mana keessa itti fayyadame inni sunis anaaf bu'aadha jechuudha. Innaa
bu'aan naggaadee isuma kana fakkaataa nagadanii bakki irraatii maallaqa guddaa argatanii bakka makkafaafiyaa yookaan bakka waan jilmaa gurguranii jedhee isinitti miitiin kanaafuu warra achi teessanii maallaqa baay'een qabaa xiqqaan qabaa jettanii achi teessanii of cinqitanii xiqqooma ishee ka'umsa qabaattan taanaan of eeggannotiin hojii kamuu yoo uummattani hojiin hojjetamne jiru jechuudha. Waanuma kam keessattuu jireenya adeemsa kam keessattuu immoo wanta of eeggannootiin hin goone baay'ee tokko ulfaata. Jireenya namatti hin dhaabu akkasumallee aamilee namatti hin godhu. Akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu maaliif yeroo baay'ee deddeebitee akkasitti maaltu ta'ee maaltu si mudateera jechuu dandeessu waan hin arge waan hin qabuuf jechuudha. Innaa anammaa biyya arabaatti yeroo lamadha kanaan deebi'ee jiru. Saawudii deemee waggaa 2 hojjedhee achis yeroo deebi'ee jalqaba akkamitti akka hin deeme mudannoo yookaan maaltu akka biyya arabaa deemu na godhellee haasa'ellee hin beeku. Sababa nan qabaa achis immoo waggaa 2 hojjedhee deebi'ee ammas immoo dhufee asii Dubaayitti immoo deebi'ee Dubaayitti dhaga kananii hojjedheetii galee isa kana keessatti waan na fayyade waan na miidhe muuxannoo fi mudannoo baay'ee isaan qabachuudha. Kanaaf inni deddeebi'ee waanuma kamiyyuutii takka baatanii waan ta'eefuu saantima keessan otoo qabatanii birriin baay'ee nama fayyaddi. Achi yeroo teenyu wanta nama harkaa dhumuu fakkaatu. Amma fakkeenyaaf achi teenyee birrii guddaa ergi amma akka kootiitti birrii guddaa ergaan ture achi taa'ee jechuudha. Birriin sun narraa waan dhumu natti hin fakkaatu yeroo tokko garuu booda kanarra yaadni naa galee of qabuu jalqabe malee isinis muroochi teessan amma keessattuu erga bilaak maarketiin kun dhufee namoota baay'eedha kan shawwadamaa jiru jechuudha. Maaliif birriin nuti achi teenyee ergiru maallaqa guddaa maallaqa baay'eedha. Garuu as geenye yeroo dhufnu maallaqni sun gara bu'ii maallaqa biti eessa akka oole hin beekamu. Kanaaf cubbutti gootanii guduun bitanii akka lubbuu keessanitti saantima keessan otoo qabatanii baay'ee tokko isin fayyada. Jireenyi giraasiniin galuu waan baay'eetu jira jechuudha. Biyyaansi warri hojii uummachuudhaaf galtanii yaa'u namni kamuu yeroo achi jirru galee maalan hojjedha hojii akkamiyyuu hojjedhe naaf wayyaa kan jedhu karoora qabaachuun hin haftu mitiire yeroo maallaqni gahaatee harka namaarra jiraate hojii garaagaraa uummachuuti dandeessu jechuudha. Xixiqqoollee yoo taate ka'umsi silaasi namni guddaatiin ka'asoo hin taane waanuma xiqqaarraan ka'a miti. Isuma sana hojii garaagaraallee yookiin immoo fakkeenya tonsinii fudhadhe yoo suuqii hojjechuu barbaaddan ta'e maallaqa gaafa harka qabaattan taanaan maallaqa keessan guduunfattan taanaan hojii sana bal'istanii guddatanii jalqabuuti dandeessu. Mana bunaallee yoo ta'e maaluma kamiyyuu yoo ta'e saantimni gahaan jiraannaani bal'istanii safaa gootanii hojjechuuti dandeessu jechuudha. Innaa kanaaf gabaabumatti birriin baay'ee barbaachisa. Innaa qimamochii of eeggannoo godhaa. Inni kan biraan immoo nama harka kaawwadheetiin yeroo galuu nama sanarraa fudhadhee hojii ittiin jalqabaa kan jettanillee harka keerraa harka korra yoo ta'e saantimni maal ta'a hin badan minaamin waan meeqatu jira. Innaa yaada akkasii of keessaa baafattanii wanti hundumtuu harka namaarraa wayii taanaan harka namaatti deebi'uudhaaf gatii nama kaffalchiisa. Aarsaa nama kaffalchiisa jechuudha. Namooti isinitti kennatan sun gaafa hodhuudhaanii kolfee fagakki jedhee isinirraa fuudha nama isiniif ta'u fakkaatee garuu gaafa deebisaa namni sun nama biraati waan soo deebisallee akka itti kennitanitti isin hin deebi'u. Isinii galeera miti kanaaf isa kanallee akkasittiin hubachuu akkasittiin beekuudha kan isin qabdanii baay'een keenya achi keenyii kan shawwadamnu karaa namaatiin jechuudha. Hin hojjennan arganna garuu wanti arganne suni bu'aa isaan arginu firii isaan arginu jechuudha. Achitti hin hojjennaa kan birrii baay'ee lakkaa'u isa asiiti sana ta'uu hin qabu bakka dogoggora walii keenyarraa barachuu saantimni kan ol taa'e eessumayyuu hin dhaqu hammeenyas ta'e gaarummaas ta'e biyya wajjiniin hawaasa wajjiniin waan ta'eef nama tokko lama addatti baasee miidhaan irra qaqqabu tokko hin jiru. Kanaaf kan borii waaqatu beeka sanan taatennaa kanan taatennaa jechuurra of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha waaqaa gaditti jechuudha. Waanuma qaban qabatanii akkuma jiraatanii haaluma jiran keessatti xinniqaaqee ofitti gochuun
baay'ee barbaachisa. Akkasuma irratti namattis of kennu, maatiittis of kennuun miiqatu maatii isaa wajjin wal dhabee, obbolaa isaa wajjin wal dhabee, hiriyaa isaa wajjin gaa'ela miiqatu diigame sammuu sanarraan jechuudha. Ka'umsuma ta'e. Kanaaf namaanis wal dhabanii, maallaqa ofiis dhabanii, humna ofiis dhabanii waan miiqa bakka miiqatti abbaa akka namoorraa kan ofii kan ta'e wanta namaaf gootoo jiraate kallattii nama sanaaf kennu. Kanaan achitti maallaqa kee dabarsitee namatti kennitee nama sana wajjin hin jibbaa. Of jidduu buusuun nama sana wajjin qiimii walitti ta'uun hinumayyuu jechuudha. Ani waan hin jedheef hin qabaani. Namni maallaqa keessan qammase, namni isin achi teessanii gargaartan, gaafa rakkinaa gargaartan, liqillee ta'e kennaallee ta'e gootan, tasuma namni maallaqa namaa qammasee keessattuu ijoollee biyya Arabaa xalaata bakka. Xalaata jechuudha diina ofiiti. Kanaafuu warra isin hin gooneef, warra isin quba hin qabne, warra isin guyyaa tokko iloo jettanii nagaa waaqa hin gaafanneetu yeroo isin achi dhuftanii isin yaadu. Waan meeqa kan jedhu rakkina keessan, haala keessan, nagummaa keessan kan isin gaafatu fuula namummaatiin kan isinitti mul'atu nama isin guyyaa tokko bilbiltan hin beeknedha malee namni isin gargaarte, namni ati jala deemaa turte, namni ati rakkoo meeqa keessaa baaste naaf ta'atinaa jettee amante irra kaawwattee amaanaatti kennatte namni sun gaafate dhuftu diina keessa tokkoffaa irratti argamu ta'uusaa hin dagatiin. Waanan jedheef hin qaba. Warri beektan beektu, warri hin beekne immoo baradhaa kuni maaliif ta'e ani immoo akkamii namni ani waliin jiru kuni namni itti ani itti kennu namni ani waliin mari'adhu akkamiidha moo maallaqa koo harkatti qabachaan jira jettanii keessatti akka maskaayidiitti of ilaaluutii qabdu. Yaa akkuma argitanii bubbaa akka kanaatti baallitti hojjedhiitiin jira. Kana nan fannisa jechuudha fillafiitiitti. Yaa wanta fillafiitiitti argamudha miti kan namni intinaa jedhu. Akka kana fakkaataa kunoo bakkee kanatti fannisuudhaaf fiiduun keenya raasii kana fakkaata. Saatii malii ta'eera. Yaa warra du'aatu jiraayyuu. Achi deemii amma reefuma manatti deebi'aa jirraa. Hin bulu jedheetiin fide jechuudha. Isin immoo wayituma isin bira qaqqabeetti laayik sheer gochuu hin dagatiina. Hasaaba astaayitii keessan yaada keessan koomentii jalatti yoo nu qooddan hin fudhanna. Gaaffiis immoo yoo qabaattan ta'e isas immoo akka hin danda'e isiniif han deebisaa jechuudha. Viidiyoo biraatiin akka deebinee dhufnutti ani mismaara gadi rukutaara. Mismaarri immoo wanta jira jiru immoo gad harca'aa jira. Fillafiitii kana kunoo gara maskootii irratti fannisuuf jedheen bubbaa kanaa jechuudha. Namni akka arguutti bakka namni fillafiitii arguutti as babbaasuudhaaf jedheenii kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Waan nu wajjin jirtaniifis immoo galatooma. Warri sabiskiraabii gochaa jirtanis immoo thank you isiniin jechuuti barbaanna. Kan kanarraa fi ani waan hin xumuredha. Isin immoo waan itti guuttan itti guutaa. Gaaffiin adda ta'ee deebisa jedhee garaan nyaatu tokko kan isin na biraa qabdan eeyyama mana jaarsa warri jettanii eeyyama mana jaarsaa akkam akka ta'e isiniifan hojjedha. Viidiyoo biraatiin ammaaf xumureen jira. Nagaa ta'aa baay'ee.